Guyyaa lammaffaadha. Haala ciniinsuun keessa ture. Akkaataa jalqabarraa ka'anii tokkoffaarraa ka'anii akkaataa ulfi baachuun ciniinsuun nama godhu ba'aa ulfaa kana akka inni nama godhu isiniif hima jechuudha. Waan hin keessa darbee isinis egaa itti dhufaa jirtu waan ta'eef ijoollee warri kaan itti dhufaa jirtu warri kaan immoo warroota keessa darbe waan ta'eef isa kana haala keessa dabarsee kunoo kaasuutti mucaa baadhee kaasuutti baadhee jiru kana yaa rabbii alhamdulillah rabbil aalamiin hedduu ulfaataa yeroo itti harkatti baatamtu kana dhugaa yeroo harkatti baatamtu kana waanuma nama dhibdu isinitti hin fakkaatu waanuma akkasitti dhufte isinitti fakkaatti garuu hedduu cinqii qaba jechuudha. Ani baay'een gammade dhugaa rabbi isayyuu waggaa baay'ee taa'ee tan da'ee waggaa baay'ee taa'ee kanattan gammade jechuudha. Isinis immoo akkan gammade kana naa gammadu jedheen abdii qabaa. Akkuma beektani biyya ormaa keessa jira. Biyya ormaa keessatti da'eelleedha. Akka tasaa eerume da'e jechuudha. Na waamanii jaarsa kiyya na waamaa jira. Na waamee mana waameen oo danda'e lafaa ga'e waan kennuufi mana waameen immoo bishaan fedhime gurbaa akkasii mucaan kiyya bo'uudhaafi qoy harman kennaafi ilaa harma gaadhossanii kennuufi beektanii harma dhossinee kenninaafi ija namaatti mul'isuun hin ta'u xiixxuu kanas dhalattuu kanas ija namaatti mul'isuun hin ta'u amma iji namaa gadeedha waan ta'eef harma kennaaf hin boo'in harma kennaaf hin jiran boossi durbaa harma ishee odaa jirti hawwatu yeroo jalqabaa ni jammara mucaan koo dhiiradha. Lammaffaa kan hin da'e kun immoo rabbitti haa tolu gaa durban da'e jechuudha. Rabbiin egaa jammara dhiira namaa kennu maqaadhuma abbaatiif bareeda. Amma lammaffaa kana immoo ati biyya alaatti rakkattee biyya ormaa keessatti rakkachaa turte haadha koo si gargaaruun qabaa jettee durbi dhalatte hedduu tokkoon gammadee. Maaliif itti aara galfatta waan ta'eef ijoollee durbaa itti aara galfatu baqanii jira miti dhugaa durbi baay'ee nama gargaarti dhiira gas mara nama hin gargaaru waan mana keessaa hojjechuudhaaf durbattaa tolchuu ta'e yoo waxii waxuu ta'e waa hundattuu durbadha kan nama gargaaru dhiirri bishaan jigayyoon hin qabu garuu maqaadhaaf bareedaadha dhiira da'uun. Kanaaf jenna inni duraaniillee jechuudha mucaan koo inni duraanii bushaayee yaasaa oolota yaasaa in eegaa galgala dhaqee dhaltiinaa fidaa hin galchaa mana barumsaa isaan naqaa qoraan laga bu'ee coraa warra shamaraa ijoolleen shamaraa maal jetti hin beektu waan nama dhibu dhugaa inaarin hin jedhaan anoo inaarin hin jedhaan maal jetti hin beektu ijoolleen shamaraa ati dubartiidhaa kan qoraan cortu. Kan qoraannu wajjin fuutee cortu dubartiidha jettee mucayyoo tokkotu jira beektaa ollaa. Amma mucayyoo sun na aarsitee iyyuu loleen ture. Innillee naa hojjeta. Egaa rabbiin immoo ga'a. Harmoodhaa jirti. Hawwatu xiqqoo harmi kun immoo beektu ofumaa foon guddate malee aannan hin qabu. Shaayiduma fa'aa kanarratti dhuga malee hawwatu hodhaa jirti. Akkasii haalli ciniinsuu baay'ee ulfaataadha. Da'uu miti garaatti baachuu miti kan nama dhibu ciniinsuutu nama dhiba baay'ee tokko nama dhiba ciniinsuun ijoollee keenya rabbi ciniinsuutti isin dhibini bineensa daggalaayyuu hin dhibini ciniinsuutti jechuudha. Ciniinsuun baay'ee ulfaataadha. Akkasitti rabbiin nu gargaare kunoo deenyee har'a geenye jirra kaa isinillee akkanaa gammaddan jedheetanii egaa garaatti baattanii rakkoon jijjiru. Gaafa ji'a tokko homaa waan tokko isinitti fakkaatu garuu ji'a lama guutee jennaanii xiqqoo kan nyaata jibbisiisu jira kan foolii shunkurtii jibbisiisu jira
kan immoo waan garagaraa ni jira gaa. Waan garagaraa foolii garagaraa kan jibbu jira waan akka shittoo urgaa kana hin jibbisiisa garaa keessa deddeema. Maaliifii mucaan bakka qabachaa jira yeroo sana kanaafitu waan illee akkasii gidduutti gaa gidduu mucaatu gidduutti boo'ee rakkisa. Harman qabattu cum qabate. Amma xiqqoo miti isheetti harman qabattu. Xuuxxoollee nan kennaaf jechuudha. Xuuxxoon illee jira. Isallee nan kennaaf jechuudha. Akkasitti ijoollee keenya bakka naannoo ji'a lamaa gaafa ta'u bakka qabachuu fi nama jeeqa garaa namaa keessa galagala waluma nama deema bakka qabachuuf jedha mucaan yeroo sana. Isa booddee ergii bakka qabatee jedhee immoo amma tokko maan jedhu ji'a 5 7 amma tokko maan jedhu qallaaliidha. Nama dhukkubu agas mara omaan jedhu. Naam. Mooya. Ana maafi. Ani. Nawaame jaarsi kiyya. Nawaame xuuxxoo hojjedhuu fi annaan xuuxxoo aannan danfisee fi dhufee aannan needoon akkasumatti bitamee jira. Mucammaa boossinaan jedhee nawaame malee hojii nana janye. Hojii nana janye maal akkamitti nama kaleessa dee hojii ajaju xuuxxoon hojjedhee fi dhufee. Xuuxxoon immoo kaalsitti kaa'uu sana jibbee aannan akka mul'annee fi harqima wayiitti uwwise akkasumatti xuuxxoo fudhattu. Ofiin qabachuun barree ittiin qaba malee. Akkasi kaa ijoollee keenya haalli ciniinsuu kana ture bakka amma ji'a 8 itti nama dhibaa ji'a 8 ji'a 9 kana gidduutti nama cinqaa bakka iddoo xibbaabii bakka ciiftu fa'aa barbaadda. Bakka akkuma tokko si godha ji'a 8 ji'a 9 gaafa ga'u malee homaa nama hin dhibu.